Ahir Rainu. كان رجعت ما هنجيني مالي جيجي. Ahir Rainu. إيش إيش Olo ijoollee baadiyyaati moo magaalaadhaati? Dhugaa dubbadha. أنا واني مقالة مال baadiyyaanis Baadiyyaa. magaalaan sikkoo tokkuma maaltu adda godhe Mee sin tokkuma ammoo ammoo tokkosh ijoollee baadiyyaa yoo taate warra keessanii hoolota eeyide. oolota lakki garuu fira kiyya bira baadiyyaa gaafan deddeemu inni eegnayyuuti garuu No amma hundi isaatu warri Dubaay jiru Su'uudii jiru biyya ormaa jiru hundi isaa amma baadiyyaa himachuu hin saalfata dhugaadha. Hoolota eeyide. lakki hin eegne waan inni hin eegin tokkumaaf hin dubbadha hin eegne hin eegne La wallah. wallaahi hin eegne maatii kiyyaaf tokkitti waan hin ta'eef isumaan baadiyyaa ta'ee hin eegsisan Osoo tokkitti taate maa akkamitti gadi dhiisanii biyyaa baata? jechuun shamarran jedhe malee dhiira miti bar ani maatii kiyyaaf kara durbaa tokkitti ana qofaa kanaafiyyuu sumatees dhiirri jira isaan eegsisu malee nan eegsisan. Okay, kutaa meeqatti barumsa kee umrii meeqa seente? Umrii meeqa? Torba. Kudhan. Kudhan ishi kudhan kutaa meeqa baatee tiniin Su'uudii deemte? Gaafa Saawudii dhufu waggaa 17 dhaan. No gaafa dhuftutti hin tarin kutaa meeqa baate? Torba qofan baradhee kalaas ni dhiisee achi booda taa'ee gidduun kutee taa'an ture san booda dhiisee dhufe jechuudha. Hin kuftee? Kufne akkanuma waan ta'eetti na mudatee dhiisee ni jibbe. Okay. Amma kana jechuun jaalalatti qabee dhiiftee laal. Ati kutaa torba gaaf jirtu umriin kee 25. Doktor dhugaa akkasitti nama hin daffarinaan hin dhugaa rabbi. No, erga barumsa dhiiftee jaalalatti qabee dhiiftee haayinaa waan barsiisadha barnaa gala. Barataa ture barsiisaasi. Jaalalatti qabee barumsa dhiiftee waggaa 25tti jaalalli woxxaree kan nyaataa dhugii nama jibbisiisu ka barumsa addaan nama kuchiisu jireenya Itoophiyaa sanitti 25. 25tti ka magaraan sibeeraa kana bafiqirti yaadaalle barumsa addaan kuttu. 25. Suudii waggaa meeqa jirti? Suudii amata 5 gimaash nusii jira. Soddoma. Waggaa lama addaa kuttee biyya turte san lama waggaa 30 nama argite ajuus. Doktor Aran. Wayne gude wallahi. እናንተ ከሚግን waan inni gammate kun dhugaadha? Tilmaama sirrii feetu dhaqi yoo wanni kun yoo ati waggaa 28 gadi taate tiktokii kiyya kana dilet godha deemi umaramara yookiin hageetti dawwal. Akkamittiin of maramarare? Ana yaani jira ture waan akkasii. Hin gaafata tilmaama baradhaate warri keessan hin beeka. Hayyee lakka 91 nalade 91 rakkaas lakkaan. Zaxana abbabaan nos. Abbabaan nos zaxana andi barani kutaa guddaa wamma ga'u kana gaawar zaxana andi. Guddaadha jechuun yaani baay'eedha chaartate lakkaa'ame uummataas zaxana andi qotee bulaadha. Iyo kana maal jechuun eeka innaa taadaati doktarii baarii akkanatti jaartii goota lafa na keessa bar mal maalet no anti angaaf akkatti na laaltu maal sitti fakkaadha inni doktarri kun na daffaraa jira naanti itti ma 26 okay amma warri miidiyaarra jiru kunniin shamarree amma asirraa lolaa qabdu minaamin kunniin hundi isaanii warra umrii 28 tole qaali maal jechaa jirtu doktor? Ati umriin kee beeka ishii kaati beektu. Ani umriin kiyya 12 beeka. Amma rakkoon kee kana bar kiyyas fudhataan jirtu keetis nu ta'an jiru kan araarsumaa inni warra keeti. Beeka boor faamiliitti bilbilee achi booddee siif hima. Heerumtee?
Lakki ammallee ganaadha waan sana biraan geenye. Itti deemaan jira garuu. Dhugaa. Jiddaan Barbaaddachaa jira. Akkuma ati jette kana nuyiidha dhiirri Oromoo akka makkeen wallaalle ganaadha. Shamarri Wallaggaa qabsoo malee jaalalan beektu nu jedhu nurraa fagaatu bakka. maa hawaanu jaalala keessa galtee maatii horattee ilmaan guddifataa jirti. Osoo baafamee. Haa? Hawaa Wallaggaatu Kaakuna hawaa Wallaggaa yoo akkasitti Oromtee jirti naasheen akkamitti hidhare? geeffanne nimaa geeffanne alhamdulillah. Sa'aatii keessa meetii keetirraan beektas just eeguma nu addaan fixane dhufte. Wallahi dubartiin fedhii ofiisaa itti gannaa itti hin beekti jechuudha. Astaghfirullah. Daqiiqaa kan turtuu hin beekti akka tilmaama. Nadhoo nama waliin hin beekti osoo dhiira taate hin beeku. Ara taaptaap godhaan nanti warra jirta maatii sanii nu laala. Indaan reefu gadi seena. Andi fikirii ma doktoraan naqamnaan itti erge malee reefuun gadi seena. Maal taatanii? Taap godha. Anu akkam ture dubbiin. Warra jirtan hundi keessan fooloo godhaafi taaliyaa. Galatoom dhugaa lafaatee koo. Ati bari yaa fikirii naa jedhamuu fi dhiisni maal jedhee siibsa. Qilleensaa waliin irra turtan. Haara dhugaa ala bareedaa irra turre. Baay'ee wal qoranne bil wal goone. Haala bareedaa siita machaacha'ee bakki ciifte. Wallahi shamarran doktora irraa qabamtanii rakkataa jirtan hundi keessan na gaafadha wallahi takka dheengada rabbumaa jedhi lakkoofsa saanaa kennaa dhafaa ta'enna icciitii godhi jedhee gastii keessa boonnaan itti kenne itti dawwali jedheen sa'aatii barbaadde asraafaatti dawwali jedheen jaartiin mana quraanaa deemtiin jirtu mana. Tokkoyyuu haadha faati tirra fuudhee gara waan dawwale ati ka haadha faati ati kissaa dawwalaa wanta bakka intaloo badde jette sii maxxansa ati dawwali binyee aarsee loodeedha jedhe warra soddota faananii. Maalam bisi maal tafi jeete. Barree beektaa giftara kiyyaaf haadha seenaati bar. Yaani yoommanni haadha faati sulkiirratti kenna jedhe kun kajitti boxee buute. Giftara kiyyaaf haadha seenaati baraan haadha seenaa puus godha. Bilbila mataara nyaate bilbilli isaa yookaan sadii ta'ee dhufa yookaan dhufa ani nama garaagaraa ta'e irraa kaasa yoo kanaan kaasu haaloo jedhe yoo kanaan Wannoon dawwala intarneetiin dawwala na fakkaate mana wannoo mana bilbilaati. maal riichaarjii goreetu mana akkuma diyaaspooraa kan walitti hin dabalu. Mana intarneetiitii dawwala na fakkaate. Noonu nan gaafanne. Maal si gaafate sila durbummaa si gaafate umrii si gaafate sila inni kanuma nama gaafata. Namatu sana hambisee gaaffii keessaan jalatti komentii barreessaa jira bar. Sin gaafanne kana lamaan. Jiddaan jirti waan taateef dubrummaa hin qabu. Inni aqalu. Haaraadhaan. Maa doktor jiddaa keessa ijoolleen jiddaa duriyyeessitti fakkaatanii? No duriyyeellee ta'uu yoo baatan yooni nagarii ilaallu bambiloon. Baankiraatiin sila jiddaa keessa turte galtaa safardii. Waan saraa ture. Baadiyyaa jiddaa keessa ture jechuudha. Jiddaa keessa turte beekta ishi jiddaan akka miree akkasitti fakkaatu jiddaan ikkoo uummata akka duriyyummaa riyaad seete riyaada waan akkasii qabu. Jiddaa makkaan ikkoo waan akkanaa duriyyummaa hin qaban. Gaduun ba'anii sodaatu. Bakki deengadda aartistii itti godhan sun eessa qofa gaafa Farahaan Baddeessa Arbee shamarran paantiyyaati. Riyaadiidha ka argite maniire riyaadi la warra duriyyoota. Kilab naayiti moo naayiti kilabii jedhan san dhattee shamarran jedhee naayiti kilabii jedhan san dhattee itti fakkaate nama warri gaafas akkasii yaa'e sunni. Dhuguma bal'oo asitee shurtaa fi gadi hin baatu sodaatte akkanam taatu. Jiddaan ikkoo shurtaa isaa fugan nama hin baasu. Riyaadi firiidha kanaaf. Amma dubartiilleen konkolaataa ofuu eegalte nyaani. Amma akkoo dubartiin hin oofti barsa. Wallahi.
Suudiin baddee bari maqama kaabaan sun erga isaanii fayyamamee dabalaan uummanni qullaa deddeemu jammare diida kana keessa makoo dubartoonni arabaa qullaa deemu bar akka duraanii niqaabii maal sun hin jiru. Wallah. Wallah. Babbareedaa bar. Haa? Bareeda. Akiru zaban hin jettu maaltu bareeda? Dhala waan bareeda. Ini bar jidda turra baalage jidda baalage dha yoo jidda duriyee dha. Turreen deemanii. Dhugaa rabbii jiddaa miti. Riyaadidha. Jiddaa fi makkaan baay'ee tokko. Turreen deeman moo fuuluma qofarraa hiikkatan? Jechuun surree jechuun duraanii amma fakkeenyaaf abayyaa isaanii kana abayyaa banaa namni irra hin uffatanii fuula isaanii dhoskatanii abayyaa illee cufaa uffatanii deemamu abayyaa isaanii bananii maa surree man jedhama akka fuula isaanii irraa banatanii akkasiin deeman. Dubartiin arabaa abayyaa banaa uffattu bar maqama uffatti bar maqamaaf uffatti bar. Eegaa. Jalaan surree kaayatu. Wangaalni dhoofuun jechuun qaama ofumaa uffatan. No. Amma ofiima isaanii uffatu. Hin jiruun akka durii. Wallah. Wallah. Bilisoomtan kalafeeti yeeyya kana. Ta Oromoo ta iqama qabdu oofti. Ta Oromoodhaa. Garuu nama ammaatti hin agarree. Ofuun danda'u iqaama qabu taanaan ofuun danda'u garuu ani hin agarree gammaatti ijoollee keenya. Dhiirri Oromoo yoo biyyaa bahe hoolaatis biyyaa bahe shamarran Oromoo kushiinaa hojjechuuf biyyaa baate dhiira kamtu shofeera ta'ee ittiin oofa baangaali minnuun oofa. Dhuguma maal jechuudha. Dhiirri Oromoo ittiin biyyaa baatu hoolaadha. Kalafa waa rabbi godhetu waa maziraan biyyaa baasanu waa tokkotu kana. Achi kan shofeerri hin jiru ta'a Oromoo maal ta'uuf? Sanuu waa jiru sarri. Reef waa babbarata gariin gisee simbira arge simbirallee ajjeesee jira. Himaa daldaltoota fa'aa jira himaa dhalaa kana dalagaa geessisu dalagaa deebitu oofuu qabdi kaamu dhume. Ijoolleen Oromoo maan jiru dhiirri Oromoo jechuudha maayaani hunda miti kaa kan hin tinaayidu. Amma akka duraanii miti biyya galanii waraqaa baafatanii dhufaa jiru bari warrumti duraanii kara bahaaraa dhufanii akkanatti waraqaa malee jiraatan amma biyya galanii waraqaa baafatanii dhufanii. Asitti qaama jechiifachaa jiru bari ijoolleen hedduun jechuudha. Birri meeqa? Haa? Meeqa? Kuyeet illee akkasii bar amma kuyeet faati bar namsi. Qaamaan birri meeqa? Wallaahi kan dhiiraa kuni ani kan shamaraa malee kan dhiiraa hin beeku. Kan dhiiraa 30,000 jennee reyaala 30,000. Bismillaahi. Reyaala. Itoophiyaa iyyuu warri kuyeet iyyuu kun obar fiisaa kudha qaama 18. Anamma reyaala 30,000 qabaadhe qaama dhaadhee dhufuu hin danda'a? Eegaa yaani hin danda'ama. Biyya fakkeenyaaf biyya. Waan hunduma isaa duukaa natti fakkaata. Wacee asii biyya amma ijoollee warra asirraati biyya galee akkas jedhee 30,000 fixne jedhan asirraatu karaa bahaaraa biyya galanii biyyaama dhaqanii paaspoortii baafatanii deebanii dhufan xiyyaaraan jechuudha. Waan achi fixatanii dhufanii asii qaama gaafasan 30,000 jedhan hin beeku dhugaa isaa kana garuu. Firiifiisa moo kafiila jala? Fedhii kedha. No fedhii kedha. Yoo barbaadde kafiila jara galtaa yoo maallaqa kana hunda ofii kee qabaattee kaffalatte immoo ofii makee hojjetatta jechuudha. Arabni baala jedhee gaala nama eegsifti yoo kafiila sirrata. Habibi birri dira sanii dhuftee jennaan arabni rabbi dhufee akka isin ijaallana biratti buutan barbaada dalagaa si geessuu dalagaa irraa si fiduu birrii faa biyya si erguu walla asli dhuga maamar Osaama deemtee Suuditti waan akkas san banatte shamarran gadi deemtu jaarsa jala. Isaan dhuguma kootti doktor dhugaa ispoonsera sirraa taana bakka kottu. Gaafa poolisiin qabdee shumee asitti darbitee itti sagalee taanaa fi asirra. Isa moo hin qabani baamaani akkamisa qabu yoo iqaama qabaate ko hin qabani. Dalagaa si keessa haree yoo dhufe. Eeka indee gaaffii maal qabare? Gaafa hatta yoo makkaa jiraattellee bilbileensi waama balan. Anamo yoo makkaa jiraattellee bilbileensi waame akka dhuftee dalagaa. Bala eegaa hayyala tokko. Yooni dirribaati. Yooni dirribaati la Awurooppaa jiran la Awurooppaa jiran nante maal taatan? Yooni dirribaa. Yooni dirribaa Awurooppaa jira bar yooni dirribaatu gala eega jedha tokko. Itti zora yooni dirribaa Awurooppaa jira soorinya. Yaa viidiyoo yaanu bara biyya Arabaa jira fi adeen gadda viidiyoo erge. Yaa inni asiin jiru.
በቃ እመጣለሁ። Biyyiti inshallah miliyoona tokko baaftee gidee dhattee hin jette hin gaabbine yoo jiraate biyya Arabaa keessaa koyeetiin qofa. Maaliif? Maaliif jettee si gaariidha? Birriin takkittiin bara Itoophiyaa 450 galte. Takka moo? Akkasidhaan garuu. Nagaan keeti barka fiiluma jalaayyuu badda osoo waa takka hin shakkin baadiyyaa tana waggaa 30 hin dalagatta osoo namni tokko guyyaa takka poolisiidhaan waliin arginu. Dalagaan dubartiin jirtu jettee shamarran kaboottoo maali? Maa bade dalagaan? Shamarran rakkoon maali beektaa gizee asitti bilbilanii hojiidha madaamin jettu. Kam deebi? Fooq wala tahat? Kam door? Kam daakal beet nafar? Fi sawaaq jettee akkana iyyaafatte akkana billiitti baaftee hojii mana madaamii kan. Eessaa fuutee akkasitti hojii? Saaliyaa gaafana qote. Biloon dalagaan jiru jettee maa rakkoo booti maaltu maal ta'e? Haarootti maaltu jiru? Dhugaa dubbachuu fi amma yeroo biyya nama kana biyya ma jirru kana Saawudii kanatti amma yeroo ammaa hojiin hin jiru. Sababiin hojiin dhibeef ammoo nuti amma fakkeenyaa fi 2000 hojjenna miti bakkeerra. 2000 hojjenna wanta ta'eef isaan warra 2000 kana dhiisanii xalaba biyyarraa birrii 8 fidanii hojjechiifataa jiru. Reefuu amma baname miti Saawudiin. Sabaname sana ummata birrii 8 fidatanii warra duraan 2000 dalagu hunda ofirraa yaasan. Kanaaf dalagaan hin jiru dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa akkanumatti mana nam'anii taa'aa jiru jechuudha. Warri baaraan dhagee akkam taate? Hundi isaanii warri bahaaramas jammari numa taa'u ka. Isaan immoo maal godhe warra qabdu wallahi Itoophiyaa bakka kamuu dhattee nagan qabdu osoo dalagatanii dalagan. Saddeetii kun akkatti maktaba ciciisanii waan nyaatu dhabe. Kaamarra hedduun isaanii maktaba jiru bar dhugumadha. Ayna dhootiin jedhamu akka rakkate. Adabatanii warri amma asii achi dhaqee kun illee barbaras lee amma bar akkuma ji'a shaniiti yookaan jabbaadhaan maqaa jirtanii. Gaafa akkana waggaa geette waan ibidda itti kana itti buusu hin beekan ilaale anuma keessa kana goggoretti kun kan nyaattee iyyuu garaan qabne kunni. Garaati faate hojii faaxotaa kanan beetti dhuguma bari namni keenyas hojii tuffataa gaafa hojiin tokko argamu mana gaafa ijoollee gaafa. Maalash. Ati yoo hojii dhabde ana fiigaas erga ishii kaayiroofatte. Anam akkasii yaadaan jira dhugaa dubbachuuf gara keessatti. Dhufin kaayiroo keessatti dubartiitu dhiira horatan dhufin kaayiroo keessatti yoo ilaalchi hima. Kaayiroo keessatti deemee hojjedhee bulii 26 inni mana taa'ee achi galee itti kennee rifeensa irraa jira surree irraa jijjiira jette kaayiroo kun. Maalidha maali waansa? Inni hojii hin qabu fakkeenyaaf shamara qofatu hojjeta. Habiibti dhiirri uummata akka dhiirri hojiin qabiyye hojiin dhiiraa hagana maran jiru. Tuktukii bittee fi akka keettaa guyyaa birii 5 ari'aa oolee galgala daabboo sii bittee gara. Ama biyya kana osoo hojiin jiraate tuura dhiiraa firree shamaraa. Biyyaanii baajaaji jira laali ati baajaaji isaanii kushiina madaam hojjettee mudhiin siccitee itti kennitee inni ninkii maal godhate fakkaate diqqoo ari'ee ala dhaabeet achi yookaan hattuun fudhatti. Gaaf kan deebitee tabiraa bituudhaaf deemtaati. Hin dhufin kaayiroo anas hin jedhu. Awaan biraati fakkana yeroo ati jedhaa baddee afaa kaleemmoo. Abifti asirraan Ameerikaa Kanaadaa deemtaa kootu kaayiroo buzuu opportunity allaati. Ama yoo diyaasboraan tokko na fidee akkam? Abifti diyaasboraa mantee biyyaan bahin. Isiin biyya birrii 500 maa dhufte? Eshi ka kaayiroon gaariin taa'e. Wallahi Saaliyaa diyaasboraa abdattee dhuftee an keessa hin jiru. Gaafate Itoophiyaa galte lakkoofsa jijjiirrata. Ana jira kottu. Diyaasboraan jira. Asliin kun shamarran meeqas fidee jilaa miliqee? Haa? Doktorri illee akkanaan godhu lakki. Akkitti Doktorri waan akkasii hin dalagdu. Nah, ana rafaa itu gak bisa tuh nabil bisa kesan jiru ya, garu karena sih kayak mana kesan jiru ya. Ati garu buat. Bakanan, fa doktorri kottu nan dhufa. Gaafa dalagaa raari amte mana ammamis. Ah, okay. Ashi bakka. Garuu asiin karaa Saawudii irraa dhufuu nan danda'a moo ganaa biyya galeen? An biyya galuun fedhu. Indee ganaa biyya galee biyya irraa dhufuu taanaan barii rakkoodha.
Tiidhaan kaa'u biyya gasa. Okay.